Fakkeenyaaf kitaabni namni jiraa miti. Kitaaba sana dhuftee oodiyoodhaan barreeffamaan irra deebitee dubbistee naareet gootee hojii hojjechuu dandeessa. Kanaaf oolmaa kee bifa gabaasaadhaan oolmaa kee maali bee YouTube irratti dirqama barnootaan manaamni ta'uu hin qabu beektaa? waan nama bashannansiisuu danda'a. Encourage godhu YouTube'n iyyuu jechuudha. Evergreen content an jedhamu jira. Fayyuma lifestyle kee share gochaa. Waanuma bareedaa saree kee hojiin faa oolte share gochaa nama bashannansiista beektaa? This much teknooloojiin jireenya salphiseera beektaa? Ijoollee gama TikTokidhaan jiranii dhugaa TikTok yeroo baay'ee yeroon ittiin gammada ijoollee keenyatti dhaqee laayikii bakka irraan qusadhuunsi jedha quba koona dhukkuba. Itti maroomsita. Laayikii kan qaawoloo jechuudha. Kan YouTube fi Facebook immoo narraa dhiifadhu. YouTube dhugaa. Ijoolleen ani jaaladhu jira. Lammaffaan immoo warri YouTube baay'ee subscriptionii influensii qabanii miidiyaa irratti. Warra reefu biqilaa jiranii. Kara ta'een kara barbaadan kara ispoonsariis haa ta'u kara tolaas haa ta'u jajjabeessuu qabu beektaa? Fakkeenyaaf ani akkuma amma YouTube irratti si bareediniire. Akkuma kee kana gurbaa teach afaan Oromoo language with Dr. Eenyuedha. Description irra keenya chaanaalicha. Gurbaa baay'een jaalladha bakkaan hojii isaa jechuudha. Hiika afaan Oromoo edeefaa jechoota afaan Oromoo edeefaa hojii gaggaarii hojjeta. Jaalattoota baay'ee qaba. Kara jalaatti barreessee fi keessaan kara Feesbuukii kontaaktii wal goone UK jira. Akkatti wal barree haasa'aa jirra jechuun akkasii wal goota. Namoonni sagalee qaban kun influensii qabanii ijoollee lafaa kaatu jajjabeessuudha qabu. Viidiyoo isaanii daqiiqaa tokko keessatti waa'ee hojii keetii yoo si dubbatanii waanuma miidhaman hin qaban. Garuu nama meeqaaf fakkeenya ta'u. Kanaaf akkuma siin jedhe wal jajjabeessuu wanta guddaadha. Honestly garaa qulqulluudhaan wal ilaaluun xuruudha beektaa? Namni baay'een YouTube kanarratti qarshiidhaaf qofa gadi baatee hojjettu fakkaata. Akka kun akkasittiin hojjechaa jira mitani. Aatii ko gubee. Akka hoobiitti viidiyoo hojjechuun entertain godhaan jira. Afaan kanaaf akka gumaachaa jiru natti dhaga'ama. Mee akkasi beektaa otoo birrii fotoo ta'ee namni nama rabsuu jira mitiiree nama walitti buusu amantii walitti buusu silaa waan akkasii hojjetama beektaa namoonni baay'een waan akkasii hojjetan illee argina beektaa. Dhugaadha. Naa honestii ta'uun barbaachisaadha. Gaa nama gorsinu honestii ta'enne. Namni kun gaafa si ilaalaa influensiin kee gaafa guddachaa deemu dhufee sammii sitti godha malee sin dhaga'u beektaa. Kanaaf amma dhugaa dubbachuudhaaf nama ijoollee keenya afaan Oromoo qabattee diraamaa isaa hojjettu, teknooloojii isaa barsiistu, saayinsii isaa barsiistu, fayyaa isaa barsiistu maali qusachuu maali barbaachisa? Oo laayikii fi sheerii gooneef maal rakkoo qaba? Namni tokko takkaama subscribe godheef yookaan laayik batanii sana taap godhe yookaan kiliik godheef waan ati doolaara fudhattee faa godhee yaadee sitti naafuu danda'a beektaa? Wantichi akkas miti bara. Gaafa sheer gootu nama afaan Oromoo dubbatu kan biraa bira qaqqabsiisaa jirta. Laayik gaafa gootus akkasuma. Afaanichaaf waa dabalaa jirta jechuudha. Ati amma viidiyoon kee dhugaa baay'ee natti tolaa jira. Chaanaaliin kee tureera garuu hojii dhiistee turte gidduutti. Galatoomi. Waanuma amma jette kana beektaa hojii tokkoon qabamuun illee jira. Lammaffaa immoo hojjettee namni siin ilaalu taanaan namni siin jajjabeessu taanaan kan dubbannu afaan kanaanii namni afaan kan dubbatu si biraan dhaabbatu taanaan yoo hojiin kee hanqina qabaate illee kana sirriin kun immoo gaariidha jedhee. Baay'ee siin haabsisa dhugaa. Gaarii siin godhu taanaan amma hindoota argitettoo ta'e YouTube irraa waan isaan hin hojjennan jiru. Warra beekumsa qaban kitaaba yoo barreessan isaan immoo waan kitaaba sana as YouTube'itti fidu beektaa yookiin immoo waan sana gara suur-sagaleetti fiduu jira beektaa yoo dandeettii dhaban illee jechaadha. Lammaffaa immoo sub for sub jetteeti jarri beektaa ati naaf subscribe godhaa. Akkasuma sub for sub jira. Argitee addunyaa kanarratti amma isaan dhiibbaa guddaa warra uumaa jirudha warri hindootaa kun namni waa'ee YouTube hin beekne jira jedhee yaadu. Maal akkamitti biyyi isaaniis favor godha waan akkasii baay'inas maasiis waan qabaataniif baay'ina isaanii kanaan immoo baay'een isaanii teknooloojii irra jiru waan ta'eef beektaa. Maali Google kan si yoon chindiidha mitiire. Sirrii. Kaanaadaa keessa Dubaayii fi Saawud Arabiyaa keessa bar teknooloojii hunda ishee kan harkatti qabatee jiru warra Chaayinaadha. Kanaaf gorsa ni qabu walumaa galatti namoota YouTube hin hojjenne namoota ilaaluuf warra hojjetuufis haa ta'u. Kanaaf
wanta ati qabattee miidiyaatti dhiyaatu waan hedduudha. Bar TikTok irratti akka itti jalibsatan akka itti bishaan dhuganidha nima. Sana. Waan addaadha bakka. Dirqama nuti miidiyaa sana yookaan immoo addunyaa irratti maarketii jiru qaqqabuu fi wanta kireetiif ta'e bakka waan addaa lafa baqaqsinee fiduu hin qabnu beektaa. Expectationii. Akkasii siin gaafatu waan expectationii keenya lau goone jechuudha. Xiqqeessinee waanuma dandeenyu. Ilaalee baay'ee waan nama muuxannoon immoo aguma jechaa deemtu si dhufaa deema malee kan sana qabatee dhalatee hin jiru beektaa. Dhugaadha. Kanaaf ani mooroof amma weebsaayitiin illee xiqqoo teeknikaalidha. Namni barreessuu barbaadu immoo nu haa qunnamu hin gargaarra sappoortiidha maal rakkoo qaba. Waan hojjedha waan barreeffadha jedhe weebsaayitiin karaa marsariitii hundumaan pilaatfoormii jiru akka inni fayyadamuuf konsaltansiin kenninaaf. Amma yuutuubiidhaan immoo akkaataa itti hojjetamuu maal atis viidiyoo hojjechaa turte ingiliffaanis seenee ilaaluu danda'a. Waan kana fayyadamee fuuldura bahuu qaba. Bakka dhaloonni kun maaliif nuti gaafa Viijin Entertainmentiin sirba tokko baasu bakka promote goone laayikii godhaa sabiskiraayib itti duunee miliyoona 2 itti duunee jira miliyoona 2. Uummata miliyoona 70 qabaatte. Akkas ta'uun qabu fakkeenyaaf afaan Amaarinyaa ilaali takkaama poostii taate torbee tokko keessatti miliyoona 5 biyuunsa. Baay'ina namaa onlaayinii ilaalte immoo kan keenya wajjin proportionaalii walitti hungitu dhugaa dubbatu. Rakkoon beektaa baay'inni nama keenyaa yuutuub irra hin jiru beektaa gara feesbuuk irra jira baay'inni uummata keenyaa. Facebook irraati liinkii achumarroo keessa amma tokko achirraan seena. Rakkoon neetworkii kan dhabuun illee jira jedhee yaada. Waayifaa kana maal kan ta'uu danda'a. Daataan xiqqoon rakkistii qarshii illee nyaatti. Sun akkuma jirutti ta'ee garuu warrumti immoo aksesiisaa qaban yookiin immoo warrumti immoo neetworkii argatan kuni isaanumtummaa ammamtu wal jajjabeessaa jira. Sabiskiraayib gochuuf immoo laayik gochuuf immoo iimeelii illee barbaada beektaa waan sun ammam keenya iimeelii qaba yookiin immoo akkaawuntii googilii qaba. Kilaasii keessatti yeroo ta'een waggaa meeqaffaadha waggaa 3ffaa beeku. Akka carraan kaase beektaa asaayimentii itti kennee akka naa deebi'uu fi imeeliidhaan naa ergaan jedha. Naani toleedhanii tizina jedhee immoo deebiin dudduuba mina meeqatti imeelii qaba moo erga baasaan jedha. Barataama teekinooloojii ta'ee nama muraasatti imeelii qabaachuudha. Imeelii qabaachuu imeelii tola 50 banatu tokko jechuudha. Sirrii. Kanaaf imeelii amma nama 35dha. Imeelii 35 eega booritti asaayimentii godheen bahe beektaa. Kan imeelii banatu jechuudha. Innaa pilaatfoormii jiru amma naafsi pilaatfoormii jiru barsiisaa jirra hojii kireetiviitii miti. Sirrii. Anamma iddoo kana biloogarii viidiyoo 5 hojjedha miti. Biloogarii waggaa 2003 eegale guugiliin kan inni karaa laabii irraa bitatte 2003. Sirruma yuutuubiin illee wanta tola amma kanaa ga'u dhugaa keeti. Kanaaf hojii waa barsiisuu nurraa eegama. Dirqama sigaa expectationii guddaa eeguu hin qabnu jechuun teekinooloojiidhaan baay'ee gadi bu'aadha. Akka Afrikaattis akka biyya keenyaattis yoo ta'e faayinaansii hojii wal qabata. Namni daataa guuttachuu hin danda'u. Badaa namarratti caanne jechuun barbaachisu. Garuu hojii warri gochuu dandeenyu fuuldura dhaabannee wal jabeessuu qabnan jira. Kanaaf hojiin inni bamnee nuti ilaalaa hin jiru malee weebsaayitii banatanii karaa weebsaayitii kana uummata tajaajiluun hin danda'ama. Akkasumas illee yuutuubii banatanii yuutuubii irraatii galii argachaa beekumsa ol kaa'uun hin danda'ama. Afaan ofii kana guddisuun hin danda'ama jechaa jirtaa jechuudha. Dhugaadha. Beektaa keessa keedhaa gaafuma barattuu yoo barattee baatu waajjira beektaatti hin beektuufuu malee ambishinii wayiin qabaatta qacaramuurraa kan darbe jechuudha. Qacaramuun dhibee kanan hojjedha. Anjettu fa'aa sababa risoorsii irraa kan dhiistu qabaata. Dirqama teekinooloojii barachuu hin qabdu. Fakkeenyaaf fayyaa barattee baata. Fayyaa waa'ee fayyaa hojii Dr. Gurmeessaa amma it's amazing. Amma yuutuubii irra siin jira Dr. Abdiyaan jedhamu. Fuula isaan argitu postima tokko godhaa iskiriinii irratti yuutuubii irratti jalaan odeessa sagalee waa'ee fayyaa jechuudha. Bakka baay'ee natti tola wanta akkasii. Kanaaf yoo dandeetti viidiyoo edit gochuu yoo hin dandeenye illee sagalee keenya moobaayila keenya waraabne saayinsii kan fayyaa ta'uu danda'a. Waa'ee teekinooloojii kanarrattis ta'uu danda'a. Waa'ee qonnaa ta'uu danda'a. Waan danda'uun as bahuu danda'a jechuu jirta jechuudha. Dhugaadha. Karaa kanaan uummata ofiis tajaajilanii ofiis tajaajilamuu yookiin immoo beekumsa ol kaa'uu ni danda'ama galatoomi.
Inni taanu gaaffii kiyya gara dhumaatti deemsaan jira. Asirratti waa asii dabaluu tokko. Hin danda'ama. Nuti amma namoota waan saayinsii isaa keessa jiru beekna mitiire. YouTube hojjechuu yookaan websaayitii irratti waa barreessuu yookaan miidiyaa kan biraa fayyadamanii fuulduratti ba'uun kuni namoota eeriyaa sana keessa hin jirreef waan addaa fakkaachuu danda'a beektaa waanuma teeknikaal ta'ee ulfaatu. Akkasitti wanticha beektaa? Sirrii. Namichi waan dhiyeessuu barbaadu qabatee konsaltansii si gaafate waan salphaatti gargaartudha. Yookaan immoo seenee haawutuu maaloo jedhee waan hojjechuu barbaadu seerchi godhee. Maal haawutuu itti ta'e kun amma kun akkamitti jennee Koo maali nuti akkuma siif hime dabar nuti pilaatfoormii introduce goona. Possibility jiru namni kan inni fayyadamuu danda'u namni beekumsa qabu namni waa gumaachuu danda'u. Akkamitti maal fayyadamee sana fuulduratti ba'ee uummata tajaajiluu kan qabu irratti hojjenna naafsi jechuudha. Kun kennaa keenyadha. Waan provide godhaa jirra jechuudha beekumsa keenya. Namichi immoo kana dhaggeeffatee fayyadamee itti gara fuulduraatti dhufuu qaba. Namni imeelii erguu hin beeku mitiire. Dhufee imeelii banatee akka itti imeelii ergan barachuu qaba sirraati. Kanadha namoonni akka qofa akka kee kuni wanta akkasii advokeesii hojii akkasii hojjechuudha qabnan jedha. Kaan immoo baratee ittiin fayyadamaa ta'uu qaba. Hayyee galatoomii mee gaaffii kiyya kana gara dhumaatti deemsaan jira. Mudannoon ati qabduun jira keessumaayyuu mudannoo teknooloojii kana faana wal qabatu yoo jiraate irraa nuuf himi. Mudannoo? Dhibama jedhee yaadu mudannoo. Mudannoo waan adda amma kanaatti nama surprise godhullee hin qabu. Anoo hin qabu. Suutan dhufe beektaa teknooloojii kanatti jechuudha. Mudannoodha haa ta'u suutan dhufe. Yaa yeroo ijoollummaa maanii kompiitar saayinsii seenne suutuma barachaadhaa dhufnee kanaaf waan addatti saayinsiin addaa dhufee nu rukutee nu naasisee yookaan nu birrachiise hin jiru. Anaan akkasii. Haala fayyadamiinsaa fakkeenyaaf amma seensinnii bara duraa cuukkoo mataa dura bula jedhu beektaa. Bara feesbuukii kana beektaa jalqaba namni feesbuukii kana faatti gaafa bahu guyyaa jalqabaa kana suura namaa kana faa Porofaayilii irra godhachuun kun jiraachuu danda'a yookiin koomentii irratti waan keessaa naasoo waan akkasii kana barreessu yookiin immoo feesbuukii kana fayyadamaa buluufaa kun maal kun waan akkasii kun waan jiruufan jedhee. Dhugaa dubbachuudhaaf akkasoo jettee haala fayyadama isaa na gaafatte yeroo dura feesbuukii gaafan seenu jechuudha naannoo 2012 jalqaba irraa faa gaafan. Yuunivarsiitii faatuun dhaqeen silkii bilbila teeknoo xiqqoo tokkoon qaqqabu godheen fayyadama beektaa. Galgala yeroo hundumaa irra fudhatee armeen qoroo ibsaa manaafaa dhaamsitu ankoon ifti bilbilittiin batanii qaqqabu jechuudha. Gurbittiin kun narraa cuftu jettee fakkaatu. Akkantuuta mana seenee tati waa gorogoodha. Uffata qorraa ammas uffadheetan achi keessaanii wantitti qaqqabu godha beektaa. Ammas kaatee wanta ta'etti kun mudannoo ta'e baay'ee na kofalchiisa gaafa ta'e yaadan. Amma bilbila cicciirradhee jechuu barbaadan. Hayyee galatoomi. Mee gara fuulduraatti Eeliyaas irraa maalaa eegdu mee karaa yuutuubii qubee teek pirezentii kanaa moo karaa biloogii qubee teek pirezentii kanaa moo maal mee gara fuulduraatti maalirra caalaan deemsa yookiin immoo kanaaf kana waliin deemsa waan jettuun jira? Dhugaa dubbachuudhaaf gaaffii ariifii na gaafatte qubee teek pirezentiin karaan inni itti as ba'edha mitiire. Kanaaf isa jabeessuun barbaada. Afaan Oromoo irratti saayinsii riisarchii fa'aa qorannoo fa'aa hojjechuun barbaada. Karaa miidiyaa koo sanaan immoo namoota hojjetan jajjabeessuu fi akka hojjetamuuf kooreejii namaa kennuu fi galata kennuun barbaada. Hojii advokeesii hojjechuun barbaada. Aweernasii uumuudhaaf jechuudha. Karaa biraanis dhufuu nan danda'a. Akkan qubeedhaan dhufe qubee teek pirezentiin dhufe kaaniin teeknooloojii kaaniinis dhufuu nan danda'a. Teknooloojii mataa koo innoveet godhe amma dhaabbata afaan Oromoo irratti saayinsii fi teknooloojiin hojjechuutti qabaachuu nan danda'a. Sabni kun na bira dhaabate. Namatti tola. Akkasidha. Bareeda. Si haa gargaaruun jedha. Mee dhumarratti waan itti dabaluu feetu yookiin ergaan ati hordoftoota lammii shootuubiif dabarsitu yoo jiraate kun afeeraa hafuun qabu kan jettu yoo jiraate mee nuuf himi. Dhugaasiin galateeffadha.
Fuuldura namaas ta'ellee viidiyoo gaafa hojjedhu badaa fuula koo agarsiisa. Qabamte jechuudha. Qabame hojiin eegalte kun gaariidha. Gaariidha. Akkasuma namoota narraa jechuun hoomaayyuu jechuu miti. Namoota qorannoo qoratu, namoota afaan irratti hojjetu, namoota miidiyaa garaagaraa saayinsii kan biraarraallee fiddee affeerte madireektarii gaarii akkatti taatu abdiin qaba gara fuulduraatti istuudiyoo mataa kee guddaa dhaabbattee jechuudha. Naa hojii kana giivaap gootee dudduubatti akka ittiin deebine abdiin qaba. Lammaffaan immoo namoota fayyadamtoota namoota dhaggeeffataniif sarvisii sirraa fudhachuu qabu. Tuffachuun barbaachisu yoo ati akka itti subscribe godhan yeroo itti barsiistu inni subscribe gochuu beeku qoosuun qabu beekta nama hin beekne jira. Sirruma akkuma dura jette sana beekumsallee warratti tuffachuun gaarii miti beektaa maal jennaan waan ati beektu ani hin beeku waan ani beeku immoo ati beekuu dhabuu dandeessa beektaa. Kanaaf kananoo beeka jedhee tuffachuu otoo hin taane yoo share godhe yoo like godhe nama sana hin beekne bira gahaa beektaa. Lammaffaa immoo anamma kaayyoon kiyya kan kiyya laaltettoo ta'ee biiginarii yookiin immoo warra jalqabdoota gargaaruudha beektaa. Maal jennaan inni beeku beeka inni beeku inni afaan lama danda'u inni afaan sadii danda'u afaan biraatiin iyyuu waa biroos godhee waa barbaade argatee irraa fayyadamuu danda'a beektaa. Inni amma sana hin beekne immoo jira beektaa. Eessaa waa tokko akka argamu inni hin beekne jira beektaa. Isaaniifillee yeroo hojjennu warra wal tuffachuu yookiin immoo hojii walii warra tuffachuun illee gaarii miti. Haftaamuu lamuu nuti Oromoo subscribe gochuu barsiisne beektaa kaan keeshoo irratti. Ingilchee? Ingilchaa irratti subscribe gochuu Oromoo barsiisne. Qoosaa fakkaatu jechuudha. Namni fayyadamuu irrattis dandeettii muraasa qaba namni saayinsii isaa keessa naannoo sana hin jirtu taanaan obviously naayiviidha jechuudha. Kanaaf nuti namoonni akka kee namoonni awareness qabnu fuulduratti baanee haasa'u. Laayivii gallee feesbuukii irratti teekinooloojiif afaan maal jennee awwaara kaachisuu qabna bara. Atteenshinii namaa qabannee gara barbaachisutti saba keenya geggeessuu qabna. Wanta haala biyyaa kanas akka sabni xiqqoo irraanfatee boqotullee gochuu qabda beektaa fuutee atis suma warri kaan laaquun qabdu. Gama kee nafa yeroo akkas gootu. Gama gumaacha kee tafaa jechuudha gaafa kan biraa keessa seentee laaqxu. Kanaaf egaa jaallattoonni Lamishoo Tiyuubii seenaatii subscribe godhaa waliif qoodaa dhugaa sagalee waliin geessaa waliif qoodan jechuun hiriyaa keef geessisuudha taamirii kan biraan qabu akkasumas anaanis jajjabeessaa. Mee namni yoo subscribe godhe maal miidhama maal fayyadama meeshee kan nu dubbadhu waanuma miidhaa wayii. Uumaa waan subscribe gootee yoo jechuudha. Subscribe ma gochuudha sodaatta malee gootee deebitee waan subscribe gootee iyyuu ni ilaaltu beektaa. Waan kumaatama subscribe gootee iyyuu deebitee waan hin argineef. Lammaffaa immoo beektaa eellaa waatu jira beektaa. Amma yoo subscribe godhe ofiisaallee fayyadameera beektaa karaa biraatiin maal jennaan subscribe sii godhe jennaan waan ati hojjettu isa bira gahaa beektaa afaan isaatiin otoo rakkatiin otoo hin dhama'iin haala salphaan isa bira gahaa maal jennaan miseensa ta'eeraa jechuudha. Kanaafuu si qofa miti kan inni fayyade si qofa miti kan inni fayyade beektaa ofis fayyadeera amma analyticsii yuutuubii kiyyaa gaafan laalu gaafan seenee laalu waan arge beektaa namoota yuutuub chaanalii kiyya seenan ilaalan keessaa persentiin 55 ta'u dhibbarraa jechuudha. Namoota yuutuub chaanalii kiyya sabskraaybiin goone garuu viidiyoo sana seenee ilaaluu irra beektaa. Persentiin 45 immoo namoota sabskraayib godhee ilaalee irra beektaa. Kana jechuun ilaalte taanaan irraa fayyadamte taanaan maal ta'ame itti yoo buute darbite rakkoo maalii qaba? Ilaalaa jirta taanaan si fayyaduun isaa waan hin oolledha. Si fayyade taanaan immoo borillee waan akkasii kun akkasii bira ga'uuf godha beektaa. Chaanalii sanaan viidiyoon yookiin hojiin chaanalii sanarratti gadhiifamu jalqaba si bira gahaa jechuudha. Kanaaf waan nama dhiphisu yookiin immoo waan baasii addaa nama gaafatu yeroo nutti fakkaatutu jira. Abshir hin jijjiirama jedhee yaada. Ati jabaadhuuti. Discourage ta'ini warri nuti miidiyaa gurguddaa subscribe godhaa jedhanii si kadhatu beektaa warri nuti gurguddaa jechuudha. Dhugaa. Ellen DeGeneres beekta miliyoona 38 subscriber yaan qabdi. Isheenii subscribe godhaa jedhu. Hin kadhatti isheentu. Kanaaf ita awareness uumuudha beektaa. Sirrii kee. Akka namni viidiyoo malaalaa inni irraanfata waan ta'eef. Subscribe godhanii yaadachiisuun waanuma kanaatti nama hinjineeru. Kanaaf ammas clearly namni YouTube hojjetu waa'ee monetizationii sanaati viidiyoo hojjetu tokko sirrii hubatee ilaaluu qaba. Kanaaf egaa subscribe gochuun
boorerooti viidiyoo haaraa hojjettu akka isa qaqqabuuf imeeliin jechuun abalu lammii shawtiibiin viidiyoo gadhiise jedhutti sagaa lammaffaa immoo maatii keetti dabalama bakka kanumadha gaarii dabar. Malee wanta miidhamuun qabachuu jirta. Eeka gara fuulduraatti guddattee ati siineer maamiloota keefate badhaasa kennuu dandeessa. Sirrii keetti. Kommii kee fiduu dandeessa hojii kireetivitii hojjechuu dandeessa waan ta'eef. Sirrii keetti. Subscribe godhanii like godhanii wal jajjabeessuun waan si miine amma ta'etti waan si fayyadu xiqqoo si fayyadu waan taateef fayyadamaa ta'uun gaariidha. Caalaatti immoo afaan keedhaan dubbate waan ta'eef kan jajjabeessuun dirqamadha. Yaada bareedaa ture. Galatoomis jechuun barbaada yeroo biraallee sagantaa akkasii kana qopheessinee akka wal arginee taphannu yaada tokko waliif irru shakkii tokko hin qabu. Galatoomis jechuun barbaada. Galatoom lammi jabaadhu. Ayyee. Guyyaa kaan egaa yoo rabbire wal argina tooppikii bareedaa qabanne. Ayyee. Akka jalqabbiitti introdaakshiniidhaaf baay'ee gaariidha natti toleera. Ayyee galatoomi ulfaadhu nagaa argadhu hamtuun sin argin. Ameen atis akkasuma. Ayyee nagaa naaf ta'e. Ayyee sagantaan keenyi har'aa kana fakkaata sagantaa kanarraa akkasii waa barattan akkasii waa goddattan abdii guddaan qaba. Asumaan warreen miseensa keessummaa kiyya kanaa hin taane Facebook page isaa, YouTube channel isaa fi website isaa qubee Tech Present jedhuun seentanii miseensa taatanii akkasiin hordoftan sin affeeruun barbaada. Description video kanarrallee linkii Facebook page isaa, website isaa fi YouTube sana siniif kahaa. Asirraan seentanii akka miseensa isaa taatan kabajaan sin gaafadha. Dhumarratti yaada qabaattan yaada keessan komentii viidiyoo kanarratti nu barreessa. YouTube chaanalii fi akkasumas illee Facebook page fi Telegram chaanalii Lammii Shawtuu birallee seentanii karaa sanaallee yaada keessan nuuf hiruu yookiin nuuf qooduu ni dandeessu. Warreen miseensa Lammii Shawtuu hin taanellee asumaan seentanii Lammii Shawtuu kana like, share, subscribe akka gootan kabajaan sin gaafadha. Hanga keessummaa biraa qabadhee as ba'utti nagaan naaf turaa horaa bulaa deebanaa.